Ganama kana sagalee waaqayyoo gabaabaatti kan hin dubbadhu Maatewos boqonnaa 5:13 waa'ee soogiddaa waan gabaabaa dubbadheen waa'ee kitaaba kanaas waan xiqqoo tokko isinitti dubbadheeni hamma dandeenye rashannee sokkina walii gallee rabniire eegaa sagalee waaqayyoo keessaa waa'ee soogiddaa Maatewos 5:23 akka jedha isin soogiddaa lafaati soogiddi mi'aa yoo of keessaa qabdhabee maaliin deebifamee mi'eeffamareedha isini soogidda garuu immoo kan lafaati gara biyya lafaa isin mi'eessuu duwwaadhaaf dhuftani biyyi lafaa hadhaa qabaachuu hin danda'a garuu biyya lafaa hadhaa qabu wajjin hadhaa'uudhaaf dhumne utuu hin ta'in biyya lafaa hadhaadhaan guute mi'eessuudhaaf dhumne maaliin mi'eessina sanuuf isa nutti kennameen mi'eessina soogiddatti mi'aa'uu duwwaa kenname biyyi lafaa garuu mi'aa miti hadhaadha as keessatti waa'ee soogiddaa gaafa kaamnu soogiddummaan maali sadhuuf akka macaafaatti yeroo laalu soogiddummaan kiristaanummaadha biyya lafaa ulfaataaf rakkisaan guute kana keessa soogiddummaa fudhannee itti seenna gaafa soogiddummaa fudhannee itti seennu akkuma waxii distii guutuun soogidda gurroo tokkoon mi'aawu akkuma buna jabanaa guutuun soogidda gurroo tokkoon jijjiiramu kiristaanummaan xinnoo guddaa waan jedhu hin qabu lafa dhaqe jijjiiruu duwwaadha soogiddi carqii irra teenyaan carqii mi'eessa dhagaa irra teenyaan dhagaa mi'eessa harkaan qabannaan harka mi'eessa waan bira ga'e ajandaan soogiddaa mi'eessuu duwwaadha ajandaan kiristaanummaas lafa ga'e jijjiiruudha jireenya kiristaanummaa keessatti harruma ka'een tooppii irraa jalqaban jedhinaa lafa geessan itti gaafatamtu iddoo geessan duwwaa jijjiiraa anaan amma waaqayyo lafan ga'e duwwaa na gaafata lafan ga'e garuu amma hin danda'e jijjiiree ka'uudha soogiddi dhagaa dhadhee an dhagaa hin danda'u dhee achitti hadhaa'een ka'u eebicha sodhaateen hadhaa'u soogiddi bushaa dhadhee bishaan sodhaatee hin beeku soogiddi ulfaataadha jedhee waan kamuu sodhaatee hin beeku soogiddummaa isaatiin jijjiiree darba kiristaanummaan keenya jijjiiruudha malee jijjiiramuu miti macaafi qulqulluun dhaqaa nama hundumaatti lallabaa bartoota koo godhaa jedhe amantooti rabnaan biyyi lafaa amantootatti lallabee bartoota godhaa jira kanaaf iyyuu biyya lafaachaan lallabee amantoota bartoota godhe kanaan lallabnee bartoota goona deebisneen jedhe kanaaf inni kan biraan yeroo har'aa kana keessa soogiddi maal isa jedhuuf hojiin soogiddaa waan itti dhaqe jijjiiruu waan itti dhaqe mi'eessuu waan itti dhaqe aaressuudha jenne kanaafuu bishaanni bushaa'u soogiddaan mi'aa bunni hadhaa'e soogiddaan mi'aa wanti jijjiirama dhabe soogiddaan mi'aa maalummaa soogiddaa ilaalla maalummaa soogiddaa ilaalla yeroo jiru maaliif jarjaree dubbadhee maaliif sagantaa baay'een dudduuba isaa gatee jiruuf gaggabaabsee dubbachuun barbaada maalummaa soogiddaa amalli soogiddaa madaa qoorsa har'a isin hin dirmattan kitaabi qophaa'e kuni tokko iskoolaariidhaan miti lama ispoonseraan miti masaratii baruma durii ba'aa namatti ta'u baay'een barbaadu nuyi olmost yooma yarate 94 jechuun waggaa 23 tokko har'aafaa waliin tajaajilaa turre mana kaasetii qabaa kaasetii nagadaa mana shaayii nagadaa itti dabalee barachaa akkuma kana immoo deemee tajaajila ture haa ta'u amma har'aattis akkuma sana garuu har'a tokkoof tokko dirmannaa dhumne dirmannaan keenya maa inni gola isaatti hir'ise haala ulfaata ammaa jireenya ulfaata ammaa qaawwaa mana isaa dhiiseetu masarat kitaaban hojjete isa kana mi'eessinee galan immoo kiristaanummaa irraatiin soogiddi iddoo ga'e waa mi'aa hojjetee galanne soogiddi iddoo ga'e waa jijjiiree galanne soogiddi iddoo ga'e waa raawwatee galan inni kan isaa fixeeraa kan keenya finnee galla nuyi soogidda kaa kiristaanummaan soogiddanne miniire isa kana gochuudhaaf garaan keessan ammaa qabee itti yaadu soogiddi madaa qoorsa garaa dinaddeen madaa'e garaa abjuu galmaan ga'uuf madaa'e garaa waa jijjiiruudhaaf miixate kana furree deemna inni biraan soogiddi hiyyeessaaf sooressa biratti tokkuma wanti hiyyeessa biratti wal hin caalle kiristoosiif soogidda duwwaadha manni wal caala wanti uffannu ismaartii ta'uuf dhiisuunsaa wal caala konkolaataan qabannu wal caala amma irraatti wanti wal hin caalle soogiddi hiyyeessaaf sooressaa kiristoosii hiyyeessaaf sooressaa tokko soogiddi adii fi abashaa soogiddi kiristoos adii fi abashaa tokko soogiddi maayimiif nama baratee akkasuma kiristoos maayimiif nama baratee tokko
Kiristoos warra baadiyyaaf Kiristoos warra magaalaa tokko, soogiddi warra baadiyyaaf soogiddi warra magaalaa tokko. Kanaaf kiristaanummaan soogidummaan kiristaanummaadhaan jedhee kiristaanummaan Kiristoosiin fakkaachuudhaan jedhee nuuni Yesuusiin fakkaachuu hin dandeenyu, Kiristoosiin fakkaachuun dirqama. Kiristoos jechuun immoo isa dibame jechuudha. Dibatatti guddanna malee nu waaqa ta'uutti hin guddannu. Dibatatti guddanna erga ta'ee soogidummaa keenya guddisaa deemna. Soogidummaa keenya guddisuuf immoo qixa keenyaaf kallattii qaqqabne jijjiiruudha. Kanaaf soogiddi kiristaanummaa erga jedhamee soogiddi gaafa haara jalatti fannisanis isa ofirratti kuuse coccobsaa bifa isaa gurraacheffatee soogidummaa qabatee mataa. Bara abiddii ho'itti hammaatu bishaan ta'ee dabarfata soogidummaa isaa. Bara diilallitti hammaatu immoo dhagaa ta'ee dabarfata soogidummaa isaa. Kanaaf soogidummaa kiristaanummaa keenya bara nutti bullussanis obsinee gajjennee, bara nu irratti duulanii nu busheessanis obsinee magajjennee baannee darbuun nurra jira. Soogiddi abidda sodaatee soogidummaa gadi hin dhiisu. Bishaan ta'ee soogidda ta'ee darba. Soogiddi bishaan sodaatee immoo soogidummaa gadi hin dhiisu. Dhagaa ta'ee of jabeessee darba. Soogidummaan kiristaanummaa fudhanne lola keessattis dhagaa taanee jabaanne, ulfaatee dhumnaanis immoo dhangala'aa taanee soogidummaa keenyaan dabarra malee harka laannee soogidummaa gadi hin dhiifnu. Kanaaf sitti bullussuuf sitti qabbaneessuu hawaasaan eegin yeroo hundaan akka jedhan addunyaan cimaadha jedhanii na jajanis wanti natti dhaga'amu hin jiru. Abbaa qaba wantichi. Lakkii miti yoo jedhanis immoo gabaa koos beekamoo badaa dhiphina hin qabu. Dhaga'amaa jiraa? Gatii kanaaf inni murteessee bahimaan soogidummaa isatti walii galle. Ana jandaan koo mi'eessuudha. Ana jandaan koo jijjiiruudha. Ana jandaan koo biyya lafaa wajjin biyya lafaa ta'uu miti. Odeessaa wajjin odeessaa ta'uu miti. Warra lolu wajjin loluu miti. Warra qoodu wajjin qooduu miti. Hanga'een koo mi'eessanii darbuudha. Maaliif soogidummaadha? Kanan ta'u taanaan dhagaadha. Taraadha. Dhagaan abbaa barbaadeen miillatti xaragata. Soogiddattiin xaragatan soogiddarraan xaragama. Dhagaan abbaa barbaadeen dhiita. Soogiddiin dhiitamu kaafamee fannifama. Kiristoos isa fannifame waaqessaa irra. Kiristaanummaan soogidummaadha. Sadii, soogiddi akka wanti tokko foolii gad hin finne godha. Kiristaanummaan keenya foolii walii busheessuu utuu hin ta'in, maqaa walii balleessuu utuu hin ta'in, ol kaafnee waa'ee walii waan gadhee odeessuu utuu hin ta'in, yeroo hundumaa amala qabaachuu qabnu keessaa foolii walii urgeessuudha. Amalli soogidda argannaan madaan hin ajaa'u. Soogidda argannaan foonni foolii gad hin fidu. Isarra firiijiin biyya dhaaletu hin ta'in foonni waggaa ta'a soogiddaan sukkuumamee dur. Gatii kanaaf soogiddaan sukkuumamnaan kiristaanummaan foolii gad hin fidu. Bakteeriyaa biyya lafaan baatu. Summi jallinaan baatu. Soogidummaa isheetti boorditti maduwwaan haasa'uu barbaadarra. Iseen kun isinii gallaani annama cimaadhaan ga'a. Dhaga'amaa jiraa? Kanaaf soogidummaa kiristaanummaa isa kan Kiristoos sana qabanne deemna. Soogiddi akka wanti kamiyyuu foolii gadhee hin finne godhaa jedheera. Foolii gadheen akka dhibee saaxilamtu si godha. Foolii gadheen akka ati waa tokkoon si banne si godha. Foolii gadheen akka ati konfertiin arganne si godha. Kan hundumaa dhoksuu kan danda'u soogidummaadha. Afur, soogiddi waan nyaatamuun hin danda'amne akka nyaatamuun danda'amu godha. Maaltu naan jettan? Soogiddi wanti nyaatamuu hin danda'amne kamiyyuu akka maal ta'u godha? Akka nyaatamuu danda'amu. Kiristaanummaan dhimmooti fudhatamuu hin dandeenye akka fudhatama argatan. Dhimmoonni jijjiiramuu hin dandeenye akka jijjiirama argatan. Dhimmooti simatamuu hin dandeenye akka simatamuu qaban. Isa kana irratti hojjeta. Kanaaf soogiddi waanuma mi'aawu hagatamu jedhameetti walii galame jijjiiree akka nyaatamu akka godhu. Kiristaanummaanis wantoota jijjiiramuu hin dandeenyeef wantoota simatamuu hin dandeenye akka isaan jijjiiramaniif haareffaman godha. 5, bakki soogiddi ga'e bakteeriyaan hin taa'u. Har'as bakka Kiristoos jiru bakka kiristaanummaan ga'e summiin ammeenyaan taa'u, summiin jallinaan taa'u, summiin ulfina waaqayyoof hin dhaabanne hin taa'u. Soogidummaan bakteeriyaariyaa akkuma soogiddi bakteeriyaariyu nuut keessa inni jiru kiristaanummaan fudhannes bakteeriyaa jallinaa, bakteeriyaa ammeenyaa, bakteeriyaa ulfina waaqayyoof hin taane
isa dhaloota mancaasu isa garee gaddeebisu mancainsa hafuuraa isa balleessu soogiddummaa hafuuraan nu keessa jira. Soogiddi waan itti dhaqe tuffachiisee jiraate malee biratti tuffatamee hin beeku. Waxii xuwwee guutuu akka seen of tuffattu godha itti dabalamee mi'eesse. Buna jabanaa guutuu akka seen of tuffattu godha itti dabalamee mi'eesse. Bishaanni bulluqi yareeyoodha ho'ee waca qodaa keessaa soogiddi garuu wacaan naqu. Maaliif ofitti amanee dhaqa? Kanaaf qodaan duwwaa wacatutti baay'ata. Wacanii miti soogiddummaa kiristaanummaa isa kan Kiristoos qabatanii waa jijjiiru. Dhaga'ameera. Kanaaf jijjiirama irratti hojjenna. Jijjiirama goone galla har'a hin dirmanne mi'eessinee baana waldaana. Dhaga'ameera. Mi'eessinee baana lafa kaatanitti namooti waaqayyo haa jiraatan jedha murteessaa. Mana qabaatan, konkolaataa gaarii qabaatan kan isaaniitu sin fayyada. Jallaan liiftii sii kennu hin jiru. Haxinnaatu nama waaqayyooti. Yoo waaqa sodaachuu baate iyyuu ija si sodaata. Bor deebitee wal agarta waan ta'eef. Kanaaf yeroo hundaa gaarii godhaa jiraadhaa isin. Lafa deemtanitti macaafi qulqulluun akka jedha. Bishaan irraa maal godhedha? Waan qabdu hundumaa facaaseedha. Bar tokko tajaajilaan gala gara Jimmaa kanaa yeroo sana biyya kanatti hin galleen. Asirra tajaajila Jimma ture torbee isaa Dirree Dawaa waan hin qabuufi magaalaa kana tureen Dirree Dawaa deemadeen gara kana dhufa. Mucaan tokko barataa yuunivarsiitiiti gara Jimmaatti achi dhufa. Finfinnee dhufa. Faamiliin isaa tiraanspoortiidhaaf kan ga'u Jimmaa Finfinneen ammanadhanii kennaniif. Mucaa harkaa birriin hin dhume walisoo ga'e. Raddaatiin caccafattee gad darbatte angurbaas hin beeku. Isa booddee mucaan dhaabatee boo'e. Isan tikeetii kutadhee taa'een naqe maal taateen jedheen. Maali akkasii birrii isaan naa kennan harkatti dhumee ani immoo yuunivarsiitii deemaan jira 6 kiiloodhaan baradhaa waan ittiin achi ga'uun dhabee raddaatiin gad na darbattee kottuu taa'een jedheen. Kan saas kan koo kappaleen dhufe. Dhufee otoobistaraatti bu'een birrii 100 kenneefi hin badin hin jedheen lammata wal agarra dheessi yaanne. Maaliif mucaa Jimmaadhaa ka'ee kiristaana dheessi yaanne hin deemne. Mucaa kana waggaa 9 booddeen baraan arge. Furiidhaan tajaajilee ba'a. Taa'ee wangeela dhaggeeffataa ture gaafan tajaajila fixee gabba'u na dubbise. Na yaadattu hinaan jedhe. Yaadadhu hin jedheen. Ani isa bara akkas akkasiisan jedhe. Amma horeen jedheen kontiraaktarii ta'e naannoo kanaa hojjedhan. Eessa manni keessan isin hin geessaan? Makiinaa keessan kaa'ee fidee balbala kootti na buusee birrii 10,000. Giddii gari qabee harka keessan kaa'ee sokki. Ana galoo dheen goone. Dhaga'amaa jira. Jiruma waan kamuu gootanii. Kenaa gatii isaan shallaginaa. Gatii qaba waaqa biratti dhaa godhaa. Dhaga'amaa jira. Gatii waaqayyoo ni ilaalle hawaasi ilaalee siin deebi'u. Tokko. Yeroo tokko immoo goodaadhaa ol dhufaan jira. Amboo geessee mucaan tokko mana namaa sarraatanyummaa galaa jirti. Dadawwalanii achi kaasanii fidan. Yeroo amboo geessu moobaayiliin see boorsaan see harkaa bade. Inni iyyite mucaan maa inni jedheen akkas akkasetti bilbila warra bira dhattuu beektaan nan beekatte kenni jedheen nan dawwaleef. Maaloo akkuma ta'e kaffalii nuuf jedhani. Tiraanspoortii ishee kaffalee fi dhufeen mana koo bukkeetti hin bu'an. Daqin jedheen baranuma naannoo Idaar keessa. Mucaan hin galte dhufanii as kootti fuudhani. Barii naannaa dawwalan warri isheen bira dhatte. Eessartannaan mana bira hin jiran jedheen. Maaloo as kootti yoo achaa dhufte milikkita nuu godhedhan. Maan rakkinan qabu birrii 100 duwwaadha rakkinan qabu dhiisaan jedheen. Lakkisi argima si baruun barbaadadhani. Ishedeen dhufee as koo dhaabadhee dawwaleef hin dhufani. Armee kootiin qaxaree deemuudhaaf fidee utuu mucaa'uun bakkee sanatti haftee duuriyyeen itti taphattee barabaraan hin gaddaa waaqayyo sitti qabee nu gargaare si haa eebbisu hin ishee kana qabedanii dooraarii 200 harka keessa na kaa'ani. Anis Ameerikaa dhufeen argadha dheen goone. Kanaaf maal jechuu barbaadeetanii jireenya jiraattan keessatti waa godhaa. Waaqayyoof ta'a. Dhaga'amaa jira. Waaqayyoof ta'a. Waaqayyotti tola. Hojiin koo lafa naqetti waa mi'eessuudha. Namnati gaarii dhadeessi jejee miti. Soogidda irratti mastaaqiyaan takkaan hojjetamu. Garuu namni soogidda malee jiraatu hin jiru. Soogidda irratti takkaa tiiviitti ba'anii beeksisanii hin beekan. Kampaniin jajatee beeku hin jiru. Garuu soogidda malee nyaati kamuu nyaatamuu hin danda'u hin jedhe. Kanaaf ati maaliif hin jajamtu yoo jettee ankee oduun hin jiru hojii malee. Dhaga'amaa jira. Yeroo hundaa wanti mastaaqiyaan itti baay'atu waan gatii hin qabneedha. Waan gabaa dhabeedha. Waan gabaarraa kufeedha. Waan faayidaan isaa gadi bu'aa dhufeedha. Kan kee faayidaan kee irraan darbatu soogidda. Akka nama waa fayyadutti of ilaali. Kana yaaduun isan gafa. Inni biraan soogiddi bakki inni ga'e jijjiiramaadha. Bakka taa'e, bakka qabate, bakka hundumaatti jijjiirama hojjetanne
Ja'affaa soogiddii bakka hundumaatti namitti fayyadamu hundumaa biratti nama bifa isaatu adda adda malee soogiddi bifa addaan jiru. Soogiddi bara Dargii bara Sillaasee adiidhuma. Dhagaamaa jira. Soogiddi inni bara jara warra fuuldura keenya tures kan warra har'a nu bushaa jiranis adiidhuma soogiddi. Dhagaamaa jira. Soogiddi isa bara Dargii jedhame isa ammaa jedhame orjinaaliif forjidii hin qabu. Bara hundumaa soogiddi tokko. Kiristoosis tokko. Kiristoos irraa barri hin darbu. Kiristoos irratti forjidiin hin bahu. Kiristaana haaraa dhufa malee Kiristoos haaraan hin dhufu. Wangeelaawii haaraa akka malee wangeelaa haaraan hin dhufu. Waaqeffannaatu haaraa malee Waaqayyoon haara'u. Gatii kanaaf waan hin jijjiiramne jijjiiramaaf waaqeffataa jirra. Waaqa hin jijjiiramne waaqeffannaa jijjiirame waaqessaa jirra. Wangeela hin jijjiiramne wangeelaawota geeddaramaniin lallabamaa jira, lallabaa jirra. Kanaaf soogiddummaan yeroo kamittuu hin jijjiira malee hin jijjiiramu. Soogiddi barri ittiin darbu. Ispaardeetiin qabu soogiddi. Qoricharra barri hin darba. Haala kamirra barri hin darba. Wanti kamuu hin zaaga. Yerootu irratti dhuma. Soogidda irratti barri hin dhumu. Kiristoos irrattis barri hin dhumu. Kiristaana irratti barri hin dhumu. Faashiniin kiristaanummaa hin darbu. Waan fedhe irraa barri darbuu danda'a. Soogiddi garuu bara baraani. Inni biraan saddeettaffaa soogiddii orjinaala forjidiin qabu siniin jedheedha. Inni salgaffaan soogiddii mi'aa fixatee hin beeku. Duraan mi'aa ture amma inni iseen jedhamu. Sila soogidda taanaan boris soogidduma. Inni mi'oomne siluma soogidda miti. Kiristaanummaanis akkuma kanaadha. Inni kurnaffaan wantoota hundumtuu barbaachisummaan isaanii hanga soogidda bira ga'anitti. Soogidda bira geenyaan isaan eenyummaa gadhiisu. Soogiddi bishaan bushaa eenyummaa gadhiisisaa. Bunadhaa eenyummaa gadhiisisaa. Eenyummaa kan isaa gadi hin dhiisu. Kiristaanummaa qabanneen biyya lafaa kana eenyummaa se gadhiisisaa deemna malee biyya lafaatti harka laanne eenyummaa keenya gadi hin dhiibnu. Identitii biyya lafaa jijjiiru malee identitii keenya biyya lafaatiin hin jijjiirru. Soogiddummaan isa kana. Faayidaa soogiddaa. Faayidaan soogiddaa maali? Faayidaa soogiddaa isa jedhu yeroo kaamnu ba'u 35 hin qulqulleessaadha. Sagaleen kun akkeedha. Soogiddi bakka ga'e hundumaa akka qulleessu erga dubbatee booddee kutaan kun akka dubbatutti urgooftuus qopheeffadhu, aarsaa kee dhiyeeffadhu. Aarsaa dhiyeessitu keessaa soogidda takka hin dhabin. Aarsaa soogidditti hin dabalamne qullaa'uu hin danda'u. Aarsaa kee soogiddaan qullaa'edha. Aarsaa keetti soogiddummaa dabaladhu jechuun kiristaanummaa dabaladhu. Asiraatii duwwaa kennuutu hin ta'in, buusii duwwaa buusuutu hin ta'in, utaaltee waaqessuu duwwaatu hin ta'in, kiristaanummaa dabalachuu qaba. Dhaga'amaa jira. Soogidda hin dhabin aarsaa kee keessaa jechuun aarsaan kee soogiddaan qullaa'u jechuun jireenya kiristaanummaatiin, jireenya jijjiiramaadhaan, ilaalcha jijjiiramaadhaan haa geeddaramu jechuu isaati. Kanaaf egaa inni hadhaa'u, inni bushaa'u, inni gubu soogiddaa wajjin itti fufuu hin danda'u. Sila qobaa guba malee erga soogidda arge hin mi'aa malee hin gubu. Sila qobaa hadhaa malee erga soogidda arge hin mi'aa malee hin hadhaa'u. Sila bushaa malee erga soogidda arge mirga bushaa'uu hin qabu. Soogiddi mirga wantoota hadhaa sarbuu qaba. Kiristaanummaan fudhanne kun mirga xonqaayii sarbuu qaba. Mirga jallootatti goolii kaasuu qaba. Mirga waa jijjiiree dhaabbachuu qaba. Dhaloota waa jijjiiruu danda'u nu haa godhu Waaqayyo. Lewwota 2:13 kennaa Waaqayyoof dhiyeessitu keessaa soogiddi isa hangafaa ta'u. Kennaa Waaqayyoof dhiyeessitu keessaa soogiddi kan ittiin kakuunaaf galtuudha jedha. Soogiddan dhabin, soogiddanaaf si gidduutti kakuun ittiin kan jabaatudha. Kakuutu ittiin maal ta'a? Jabaata. Namni tokko haadha manaa fuudhee malsii waan ittiin naqu yoo dhabe gooda keenyatti beekamaadha. Murtoo isa dhuma maal jedhu? Soogiddaaf bunaan itti mul'atudha. Dhimma birriin namaa fixuu dadhabe soogiddi namaa fixa. Soogiddummaan immoo kiristaanummaadhaan. Gaabii caalaa dhimma fixa soogiddi. Burlukkoo caalaa birlibsii caalaa dhimma fixa soogiddi. Gabbara caalaa, qaraxa caalaa, warqee caalaa dhimma fixa soogiddi. Carraadhumaa maal kennuuf maal qabateetta mul'atodhu hin jedhe. Soogidda qabateetta mul'atodhu. Gara qilleemiingaa waggaa 19 Dambidolloon jiraadhe. Gara sanatti hin beeku. Lixa Wallaggaa naannoo Anaara ammoo iddoo dhaloota kooti.
achitti immoo waan tokko hin beeka dur nama firooma kutee tureetu gargar fagaatanii turan maaluma gooneetii jedhan yeroo walitti dhaaman dhaqeen soogidda cabsee taraaramadhu dhaqee maal cabseen soogidda fudhataniitu guyyaama tokko dhaammatanii dhufu kana booddee kirrii soogiddatti kutu maal jedhame har'aa qabnee kirrii jibbaa kunneerra akka soogiddaa walitti mi'oomnaa soogiddacha garuu abbaa cabsee nyaata macaafi qulqulluun immoo Lewwota 2:13 akka jedha kakuun anaaf si gidduu jabaatu soogidda qabadhuu kottu haaleluyyaa kakuun siif Kiristoos gidduu jabaatu kiristaanummaa qabadhuutti dhaqi hafuura qulqulluu qabadhuutti dhaqi kakuun naaf si gidduu maal ta'u hajabaatu ilaa amma soogiddii dhaaba keessaa feen beeku intala shayyoo heerumsiifatanii marsaa shanuu soogidduun maraqa kan isee tokko irratti fudheeraan jedhamu shananuu kakuu jabaachuu qaba waan ta'eef gatii kanaaf wacaafi qulqulluun isa akka jedha kakuun naaf si gidduu jabaatu waan dhiyeessitu hundumaatti maal dabaladhu soogidda dabaladhu warqee akkuma 100 meeqaan bittee soogiddi nafu gabbara goromsaaf dibicha dabaltee laatte soogiddi nafu qaraxa akkuma 30-40 laatte garuu soogiddi nafu maaliif kakuun soogidda malee hin jabaatu waaqayyo akka jedhe kakuun anaaf si gidduu jabaatu waan fiddu hundumaatti maal dabaladhu soogidda dabaladhu jon kiristaanummaa dabaladhu dhagaa inni biraan sadaffaa seera lakkoofsa 34:2 haalota kamirrattiyyuu wanti kamiyyuu kan ittiin daanga'u soogiddaani akka jedha dhuma daarii sanaa bishaan soogiddaatiin si daangesseera bishaan maaliitiin maayetta jechatti ana jedhame dhuma daarii sanaa bishaan soogiddaatiin si daangesseera ilaa akka jechuun seera lakkoofsa 34:2 irratti bishaan soogiddaatiin daangeera daariin ejjaa bishaan soogiddaatiin daangeera kiristaanaaf daariin sobaa bishaan soogiddaatiin daangeera kiristaanaaf daariin annaaq bishaan soogiddaatiin daangeera eenyuudhaaf kiristaanaaf kanaaf andaangaa kee bishaan soogiddaatiin deebiseera waaqayyo soogiddummaa kiristaanummaatiin wantoota nuyi kaleessa keessa turree itti fayyadamnu hundumaayyuu daangesseera afur abboota firdii 9:45 meeshaa lolaati soogiddi meeshaa maaliitiin jedhe Ebimelek gaafa diinoti isaa isa lolan maasii isaaniirra soogidda facaase maasiin isaanii lammaffaa akka midhaan hin baafne godhe waan barbaadan isa facaasanii nu maqaama Yesuus facaafna maqaa Yesuus immoo hojii kiristaanummaa hojjeta agaamaa jira maaliif waama facaafnu hin qabnu kaa isuma qabna nu yobbiraa agaamaa jira meeshaa lolaati araddaa jal'ootaarra soogidda facaase meeshaan isaanii inone jallooti kanumaan hin fagaatan jallootarraa kanumaan mirgi fuudhame kanumaan iddoo gadhiisan kanaaf soogiddi meeshaa maaliitiin aan jettanii meeshaa lola inni shanaffaan mootota 2:21 wanti kamuu hamma soogidda argatutti jarmiin garaa namaa keessatti kan oolu bara koronaan biyya fixe nullee rakkina keenya inni qoca akka waxiitti fayyadamaa guddanne qoricha godhee waaqayyo soogidda qabaamu wayyoo nyaata warra qaroomanii seenyee paastaa nyaataa turre nuuf fixee oole kanaaf faranjiin dhumte agaamaa kanaaf maaloodha soogidda amman argannetti inni ajjeesuu danda'a inni miidhuu danda'a bakteeriyaa wal horuu danda'a erga soogidda argate garuu mirgan qabu mootota 2:21 akka jedhu waciitiitti soogidda naqeetu burqaa isaatti naqe lammaffaa ulfa namarraa hin baafnedha lammaffaa maaliin goone maayettan jara keenya ulfa hin baafne abaarsin dhaabata gaafa soogiddi bakka qabatu inni ulfa namarraa baasun dhaabata bishaan sun ulfa baasa ture hamma burqaan sun soogidda argatutti burqaan sun caleree burqaa uumamaati garuu maal namarraa baasaa ture hin jedhe ulfa namarraa baasaa ture Elsaayi maal godhe waciitiitti soogidda naqee bishaan soogiddaa kana eessatti naqedha hundee burqaa isaatiitti naqedha lammaffaa ulfa namarraa hin baafnedha kiristaanummaa eeggataa jira inni abdii nama gatachiisu inni kakuu nama gatachiisu inni nagaa nama gatachiisu maal eeggachaa jiran soogiddummaa kiristaanummaa wordii masee soogiddattu sana fixaa irraa inni ja'affaan Iyyoob 6:6
soogiddi akkanna aangoo qabu dubbata. Aangoo waan hundumaa jijjiiru, aangoo waan hundumaa haaressu, aangoo waan hundumaa geeddaruu qaba. Torba Iyyoob 39:6 lafa soogidda jiru sana sagalee Waaqayyoo akka dirree eebbaatti ilaala. Dirree soogiddaa lafa eebbaa godhee sii kenneera jedha. Kanaaf dirreen kiristaanotii irra jiraatan dirree eebbaati. Dirree jijjiiramaati. Dirree injifannooti. Kanaaf soogiddummaan jijjiirama. Luqaas 14:34 egaa soogiddi yoo mi'aa of keessaa fite maaliin deebi'ee mi'eeffama reedha. Sagalee Waaqayyoo malee dhalooti deebi'ee mi'aawuu hin danda'u. Qolaasaayis 4:6 haasaan keessan akka soogiddaatti haa mi'aawu jedha. Akkasuma Hisqeel 43:24 aarsaa kee qullaa'uudhaaf soogidda itti dabalii lubootatti fidedha. Lubooti immoo aarsaa kee kana siifa dhiyeessanidha. Kiristaanummaatti dabalaa fidaa. Sixootaa duwwaatti namanaa, kennaa duwwaatti namanaa. Kiristoosin dabalatee jireenyi jijjiirama. Kiristoos gola keessan seenu. Yesus Kiristoos inni eegamu burqaan bara baay'ee ulfa baasaa ture. Soogidda eegaa ture. Har'a immoo Kiristoosin eegaa jirra. Deebi'ee dhufa Yesus. Gaafa dhufu haala jijjiira. Jalqaba kakuu moofaa irratti seexanni addaanfaa bira dhaqe. Kutaa nyaadhaa akka waaqaa taatu jedhe. Seexanni waa'ee nyaataa malee isarra darbee haasa'ee hin beeku. Yesus garuu waa'ee jireenyaa haasa'aa ture. Yesus namatti gaafa dhufe namni natti amane jireenya qaba. Ilaa waan sitti hima. Namni hundumtuu itti amanee fayyuun mirga qaba. Yesus nama hundumaa fayyisuuf garuu dirqama hin qabu. Nama amane duwwaa fayyisa. Dhaga'ameera. Namni fayyu nama eeyyutti amaneedha. Nama Yesus itti amaneedha. Yesus nama hundaa fayyisuuf dirqama hin qabu. Maaliif nama itti amanee fayyisa? Namni garuu amma mirga bal'aa qaba itti amanee fayyuudhaaf. Yesus Kiristoos siin bira dhufe. Seexanni inni jalqaba addaan fayin kutaa nyaadhaa akka waaqaa taatu jedhe. Waggaa 4 booddee immoo Yesus bira dhufee dhagaan kun buddeen siifa ta'u caafamee jira jedhe. Isa buddeeniin hin goonfamnetti ba'e. Isa caafame beekutti ba'e. Namni isa caafame beeku seexanaaf deebii qaba. Namni isa caafame beeku seexana salphaatti dudduuba deebisa. Caafamee jiraan jedhe maali namni buddeen duwwaan hin jiraatu. Dubbi afaan Waaqayyoo bira keessaa ba'uun malee. Addaddummaan Addaamiif Yesus. Addaam biyyoo irraa dhufe gad ilaalee jiraata. Yesus immoo waaqa irraa dhufe sagalee abbaa beeka. Isa dhaga'aa ture deebise Yesus. Seexanni biyyoo nyaatee jiraata. Bofi biyyoo nyaatee jiraata. Addaam immoo biyyoo irraa uumame. Firooman iyyafatamne gidduu ture. Salphaatti wal dhaga'ani. Inni gadi uumame gad dhaga'ee nu gad nu baase. Inni olii dhufe garuu olii dhalate ol nu deebise. Olii dhalanne nu ijoollee waaqa irraatiin jedhe. Warra olii dhalateedha sin. Wanti lafarraa sin hin dhibin yoon kuma baase attaman ta'an jedhe, yoon kuma 5 baase attaman ta'an jedhe, yoon kuma 10 baase attaman ta'an jedhe olii dhalanne nuyi. Seexanni addaan fayin akka jedhe kuttanii nyaannan akka waaqaa taatu jedhe kutanii nyaataniiru akka waaqaan taane garuu akka saawwaa ta'ani. Karaa waaqaa dhiisanii karaa baalaa sokkani. Ergaan seexanaa dalga nama guddisa, ergaan Waaqayyo ol nama guddisa. Siin gallenno. Ergaan seexanni namaa dabarsu eessarra nama guddisan jedhe dalga. Yeroo baadiyyaa jirtu magaalaa galtadha, magaalaa yeroo galtu godina galtadha, godina yeroo galtu Finfinnee galtadha, asii immoo Ameerikaa isiniin jedha magaalaa siifa ta'u dhiisu dalga garuu. Ergaan Kiristoosin beekutti nama guddisa, caalchisanii mootummaa Waaqayyoo beekutti nama guddisa, fayyina beekutti nama guddisa. Inni waaqa biraa dhufe itti caalchistee waa'ee waaqa mootummaa Waaqayyoo beekutti si guddisaan jedhe biyya lafaa tuffatte. Ergaan seexanaa garuu eessarra nama guddisan jedhe dalga. Karaa waaqaarraa gara karaa baalaa. Baala yeroo si kan bakka bu'ee jiru birriidha, qarshiidha. Seexanni karaa baalaa malee karaa waaqaa lallabee hin beeku. Dhalooti immoo nyaata barbaada, qarshii barbaada. Kanaaf karaa baalaa irra bade. Karaa baalaa irra badin, karaa waaqaa irra badin jedhe. Waaqarraa baalatti guddachuu si hawwishee Waaqayyo. Amma waa'ee baalaa tuffadhaa gaa olii dhalanneen irra. Eessaa dhalanneen jedhe. Caafamee jira jedheem Yesus. Isa caafame beeku nami moo hin jiru. Inni isa caafame beekta taanaan konfiidensiin kee fuuliidha. Gola namaa keessa naanna'u nama gabbaroo shoko haaloo abaliyyee koo hin barbaachisu isa caafame beekta. Inni caafame immoo deemsi keenya qabsoon keenya Yerusaalemiif. Waggaa 4 dabarsee Yesus Kiristoos dhalate. Yesus waa'ee dhalachuu isaati Isaayaas akka jedhe kunnooti fagoottan ilaalan. Amoos immoo kunoo jedhe. Simi'oon immoo harkattan baaddan. Maqaa Yesuusin harkarra si haa ga'u jedhe. Yesus dhalateen nan baraka kuumoofaa yeroo mucaan dhalatu dhaqanii lubatti agarsiifatu yoo dhiira ta'e durba nami geessu hin jiru. Dhiira dhashuun cimaadha yeroos.
dhiira fudhatanii mana qulqullummaatti geessanii lubatti agarsiifatu. Aadaan kun achceeka kwaaraatti dhufe. Yesuus dhalatee jennaan Maariyaamiif Yoosef fuudhanii mana qulqullummaa geessani. Aannan kan boossise koo dhala dhabuu caalaa mucaa agarsiisan dhabuudhaam. Nami baay'een amma jireenya miti magabuun bulleen manumatti galaaman miti ilaaltu kun taaksis kaffalatee madeemaam waan mul'ifatu dhabee boo'aa deema. Wayyoo aannan kan boossise waan agarsiisan dhabuudha gara caaluun jedhe. Malee maal jiraataa hoo jirti mucaan maal godhaa maqaa Yesuus yoon caala. Garuu kan boossise maal dhabuudhaan siin jedhe. Waan agarsiisan dhabuu. Ijoolleen keenya tokko muudii tokko jalqabaniiru. Iddoo qulfi makiinaa eerfoonii kaa'anii deemu. Durbootiin shawwadaminaa eerfooniidha. Maaliif gomjiidha. Miirri gareedha. Miirri baay'ee gareedha. Warri qabdan hiikaa itti himneerra. Gomjiin baay'ee gareedha. Miirri balaa guddaa baata. Miira keessa bayi maqama gooftaa Yesuusiin. Isee jiraatte xiqqaxxaqiidhuma ammasee guutuu jiraadhu. Lafa duwwaa koffisan hattee gubbaan ga'iniiti gaafa gaddeebii taqaxxaqedhan zeeroo irra geessa. Dhagaamaa jira. Kanaaf amma ijoollee dargaggoota baay'ee yoo argitani namni hin beekne kun iseen baadiyyaa dhufte kun makiinaa qabaseeti. Inni eerfoonii keessa kaa'ee deemaatu godhachuu dandeessa. Kan eerfooniiti maal takka godha gomjiidha. Isa qulfii qabu gidduu oolu waan ta'eef. Yeroo markaatoo dhaqan isa konkolaataa qulfii konkolaataa asitti qabu bira oolu waan ta'eef isa waan kaan hin qaban waan ta'e wanta itti kaa'u. Gareen tokko immoo amma isteeppiin sun darbeera. Duraan maal godhu waayileetii keessa kaartoonii murmuranii tuulu. Kaartoonii isaa gadi guudaniitu dirri 50 fuudhuudhaaf. Ati guddaadha see waan tokko iyyuu keessa hin jiru. Kanaaf yeroo baay'ee aannan kan boossise maaloodhaan siin jedhe. Waan agarsiisan dhabu. Waan mul'ifatan dhabu. Baraka kumoofaat darbee kakuu haaraan dhumnaan Yesuus dhalateennan Yesuusin fuudhanii luba Simi'oonitti geessinaan Simi'oon ol fuudhee qambaa godhee dhungatee san eeguun arge jedhe. Haalleluuyaa. Inni eegamu amma dhalateera la. Inni bara baay'ee eeddanii, inni bara baay'ee dhaggeeffattanii, inni sin bara baay'ee ilaalaa turtanii maqaa Yesuusin dhalateera. Yesuus yeroo dhalatu mandara waayyuun beekne tiksee biratti garraamii hamaan beekne saawwa biratti dhalate. Beektota baabiiftuu harka fuudhii baachisee fide. Wallaalaa biratti dhalatee beekaa hiika gaafachiisa. Baay'ee beenna warra jedhan miidiyaarraa warra wacan fagoof dhiyoorraa warra sokkineerra jedhan ogeessotaa jiradhanii lixa biiftuu Beetleemiin dhufani. Inni caalu gola keettaa dhalatu garama kana. Maqaa Yesuusin ergaan kun nama maneef hojjetu. Yesuus Kiristoos saawwa biraramii tiksee waan beekne maayimii biratti dhalate jennaani warri baabiiftuu warqee baatanii qumbii baatanii achiif barbaachisadhanii fidaniin jedhe Yesuus har'a gola keetti dhalannan beektoti harka fuudhii baatanii gara kee dhufu. Isa takkatti argattu dhabde sana isa si biratti argametu akka argattu godha. Inni biraan waan sitti hima. Yesuustu Beetleemitti dhalatennaan uummati miillaan kaanaan uumame immoo waaqarraa ka'e urjiin uummatis uumamis gola Kiristoos jiru naqu. Mandara Kiristoos jiru naqu. Yesuus Kiristoos gola keessan